Nagaa waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif yoo ta'u akkam jirtu obboloota koo warqee YouTube channel jala kan jirtan hundumti keessanii nagaa fayyaa keessan miti waaqayyo gooftaadhaaf galatu nagaa guddaan qaba toleegaa nagaa guddaan suudhaan immoo gaasan irraa fagaadheen jira jechuudha sababni ani fagaadhee fi warroonni keessan nagaa fatanis ta'e warroonni gaaffii isinii ta'e maaf baddee YouTube irraa kannaan jettanii yoo jiraattanii sababa nani badee fi kwarantii galeen ture obboloota koo kwarantii dhukkuba koronaa kana akkuma beektanii xiqqoo shakkameen tuttuqqaa waan an qabuu fi namoota waliin kwarantii galeen ture sababa kanaaf ani fagaadhe jechuudha amma garuu mirmaraa isaas xumuree bilisa waan an ta'eef immoo gara keessanitti deebiin jira jechuudha egaa obboloonni koo warroonni nagaa fattanis warroonni immoo maabbadeettanii yaaddoo isinitti ta'es kun warra ammoo waaqayyo gargaaree san gidduutti argameen jira baga isinis nagaa taatanii lafa jirtanitti illee waaqayyo gooftaa waan tamaarraa isin haa eegu egaa maatii koo warri taanaaf tahaa jirtanii waaqayyo bara keessan haa eebbisu warroonni kaanillee maatii konaaf ta'a waliin wanta waan nu fayyadu waliin barannaa wal barsiisnaa isiniin jechuu barbaada yeroo galtanii viidiyoo laayik godha obboloota koo yeroo galtan laayik yoo gootanii namoota bira gaha namoonni biraa arganii itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef viidiyoo kana ilaaluu yeroo galtanii miseensota koo warri taatanii laayik godha warroonni kaan immooyyuu sabiskiraayib gochuudhaan maatii konaaf ta'an isiniin jedha guyyaarra ammoo waan an qabadhe isinii dhufe waanuma kushinaa keenya keessatti yookiin immoo mana hojjennu keessatti argannu sunqoodha jechuudha sunqoo kan hin beekne jiru hundumti keenyayyuu garuu sunqoo faayidaa isaa obboloota koo baay'een keenya hin beeknu anillee hin beekun ture jechuudha faayidaa amma kanaa sunqoon akka qabu garuu sunqoon faayidaa qabeessa guddaa warroonni saayinsistoonni doktoroonni baay'een qoratanii faayidaa isaa qorichoota garaagaraa fi wantoota miidhaginaallee ta'ee qorichummaa fayyaa mirreeffillee ta'ee kan itti fayyadamaa jiranii karaa mallee aadaatiin illee namoonni haadholiin keenya waa baay'eedhaaf itti fayyadamu faayidaa isaa sirriitti yoo isaan ifuu baaterre hamma an dubbadhu olitti jechuudha faayidaan isaa obboloota koo mineraalota baay'ee kan of keessaa qabu qaama keenyaaf kan gargaaru miidhaa kan hin qabnedha kanaafuu namoonni baay'een rifeensi keenya afrikoota kan ta'e hundumti keenya rifeensi keenya jajjabaataadha jechuudha namoota muraasa yookiinis rifeensi isaa lallaafaa kan ta'e kanaafiyyuu rifeensa lallaaffisuudhaaf rifeensa mataa gubbaarraanii sababa shaashii garaagaraa molatee biqilchuudhaan gahee guddaa taphata jechuudha isa kana qofallee otoo hin taane obboloota koo afaanota garaagaraatiin warra kan hojjetamanii googalii keessaas ta'ee yuutuubaroota afaan biraa dudubbatan illee ilaalaan ture jechuudha miseensota baay'ee kan qabanii miseensonni isaanii naannoo miliyoonota 2-3-4 kan lakkaa'amanii inna wanta qoratame bira ga'e dhaloonni gadameessi keessanillee wanta garaagaraa warroonni da'umsa barbaadanii gadameessi illee ulfa baasu sunqoo kana daakuudhaan obboloota koo dhugaadha daakuudhaan daaktanii makiinaatiin erga daakanii booddee guyyaa tokko bishaanitti naqanii bultanii gaafa lammaffaa bishaanicha irratti walgeessan irraati dhangalaasanii rukutanii dhuguun illee faayidaa cimaa akka ta'e guyyaatti burcuqqoo tokko yookiinis immoo finjaala tokko dhuguun wanta mi'aawutti dabalamee dammas ta'e sukkaaras akka fayyadudha jechuudha egaa qorannoon sirriitti mirkanaa'e innaa gadameessota qulqulleessuu wantoota qoshaasha ta'anii xaraguuf ulfa yeroo hundumaa namarraa ba'ullee akka hin baane gochuudhaaf waa baay'ee fayyada garuu kana keessatti dhaloonni garaatti baatanii warroonni mana qabatanii jiraniif jechaan jira isaan kun warroonni ulfa ta'anillee fudhachuun illee immoo hin eeyyamamu jechuudha kanaafuu garbiraadhaan akkuma duraan isinii tuquu fedhe rifeensa mataa keenyaaf gahee guddaa taphata isiniin jedheera kanaafuu akkamitti immoo dibachuu dandeenya kan jedhuuf kunuun amma sunqoo kana daakeen jira jechuudha gaan obboloota koo tokkoffaa kan hubachuu qabdanii ani
gola kushinaa keessaan jira miti. Akkuma warri tokko beektanii bakka inni jiru bakka kushinaa yookiin bakka wantoonni kun itti argamuu danda'an otoo hin taane bakka addaa jira waan ta'eedhaaf iddoo kanammoo ittuma fayyadamuudhaaf biteera waan ta'eedhaaf isa kanaafiyyuu wanta dhugaarratti ta'ee irratti hundaa'ee tan hojjedheera waan ta'eedhaaf anamma kunoo daakadhe nan qaba jechuudha. Sunqoo kana daakii nan qaba. Warroonni isin danda'amu kaaster oilii kuni kaaster oiliin yookiin immoo zayitii qobboo biyya keenyatti zayitii qobboo jedhama. Baay'ee birrii sadii moo akkami jechuudha akka Dubaayitti. Warroonni kaanillee bittanii kuni jechuun rifeensota mataarraa molatee rifeensota dafee buqishuu fi akkasumallee seelota du'an seelonni keenya amma umuriin keenya ol deemaa deemu seelonni keenya du'u jechuudha. Inna seelota du'an dadammaqsuudhaaf fi gahee guddaa waan qabuuf rifeensa biqilchuudhaaf mooluu kan ta'e rifeensa guchisuudhaaf baay'ee gahee guddaa taphata. Kun birriin ishee qallaalee waan ta'eef kaaster oil jedhama sirraate kun akkuma isin argitanii isa kanallee bittanii otoo itti fayyadamtanii akkasumallee kun barana kanaan dura viidiyoo koo galtanii warroonni ilaaluu dandeessu zayit zeetuunii kokonaayit oil yookiin pireeshoor akkasumallee immoo dabraamlaa walitti makeen jira jechuudhaani. Kanarraati kaaster oilii sittiin dabaladhaa jechuudha. Kaaster oilii isa kanatti makadheetanii sunqoo kana maankaa sadiin itti naqadha. Daakuu sunqoo kana argaa jirtu daakadheen qaba isiniin jedheera daakadheetan jira. Maankaa sadiitti naqeetanii waliin makee yoo danda'amee fi torban tokko firiijii keessa kaawwadha. Yoommoo danda'amu baate immoo anama borree mataa koo yeroo miiccachuu barbaadu dibadheetan miiccadha jechuudha. Garummoo daqiiqaa 10 hanga daqiiqaa 15tti maasajjatoo gootan jechuun otoo sukkumtanii mataa keessan akka walli seelonni isaas akka dadammaquudhaa fi baay'ee bareedaadha jechuudha. Faayidaa qabeessan taatu waan ta'eedhaaf isa kana torban tokko yookiin torbee lama firiiza keessa yoo keessanii sarraa immoo yeroo miiccattanii qaqannastanii yoo miiccattanii torbee lama booddee immoo ala yoo keessanillee rakkoo hin qabu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu shaayii sunqoollee dhugaa shaayii bu'aa baay'ee qoshaashota xaragee garaa keenya keessaa baasa borciillee hin balleessaa. Innaa shiippamma yookiinis immoo nama moodelii dhaabbiinsa toluu foonii garmalee nurratti ba'ellee iddootti akka deebisudha jechuudha. Qaama lallaafisuuf illee gahee guddaa akkuma qabuyyuu isiniyyuu beektu. Kanaafiyyuu xiqqoo ishee shaayii isaa danbisuudhaan guyyaa tokko immoo viidiyoo isaa isiniif hin hojjedha. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Kanaafuu ammanii akkam viidiyoo koo cufeeni yookiinis immoo tuma isin argitaniyyuu nan hojjedha jechuudha. Kunoo maankaa nan qaba. Daakuu isa kanas kunoo akkuma isin argitan nan qaba. Kunoo zayitii koo kunoo banadheen jira walitti makadheen jira. Kanaafiyyuu kun alaa maankaa tokko maankaa lama maankaa sadii kana kunoo akkasitti walitti makadheetani isinitti mul'ata dheetan yaada kun akkas ta'a. Kana bakka wanti isaa faana nan dibadha jechuudha. Ani boru nan dibadha isaa booddee immoo sarraa fi firiijii keessa nan kaa'u. Warri kaan immoo yoo danda'an firiijii keessa torbee tokko hanga torbee lama keessanii baay'ee wal nyaatumsa ta'a malee waa bira waan akkasitti yoo dibattanis waa bira waan miidhaa fidus hin qabu. Yommuu firiijii keessanis immoo faayidaa humnaa ol ta'es hin qabu. Garuu yoo danda'ame firiijii keessa akkanani afaan akka dubbisee fi warroota duukaa buutota yookiinis immoo yuutuuberoota warroota hojjetan irraatii kanan afaanota birootiin argadhe irraatii nanis jechuudha. Kana isiniif qoodaa jiru kun akkasuma ta'ee jira. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma obboloota koo. Innaa sheer godhaa. Like godhaa yeroo galtan subscribe godhaa obboloonni keessanitti haa fayyadamanii. Waan jajjabeessanii waaqayyo isin haa eebbisu. Halkan eebbifamaa turtii gareema viidiyoo biraatii walitti deebinutti.